ta'a. Hojii tokko gaafa eegaltan jalqaba irratti yooma san bu'aa isaan eegina. Qotee bulaan kun amma maal godhe dirqama isaa qofa bahuu qabu. Midhaan kun ka tolchus ka balleessus rabbi miti. Inni maal godhuu qaba? Dirqama san bahuu qaba jechuudha. Isinillee maal gootan hojii tokko hojjettanii bu'aa isaa hadhuma eeguu osoo hin taane lakkii hojii kana hojjedhee boru kasaarina boruun kasaaru boru bakka guddaa ga'a boru bakka guddaa qabu noo isa murteessuu hin qabda maaliif san ka isin murteessu rabbi eega isin hojjettanii gaditti jechuudha. Isin maal bahuu qabdan dirqama keessan sirriitti haalaan bareechistanii bahuu qabdanii jechuudha hojii tokko gaafa hojjettan akkasumas yeroo dheeraa fudhata. Akka qotee bulaa yooma san iyyuu miti ka isaanii dafeetii jechuudha bu'aan isaa argamus argamuu baatus garuu hojii tokkotti gaafa seentan obsaa fi akkuma qotee bulaan lafarraa kaasee haga sanyii manatti firii isaa galchutti bu'aa bahii hedduu keessa dabaru san isinillee hojii tokko hojjettan bu'aa bahii hojii keessa dabaruu qabdan jechuudha. Hojii tokko yoo hojjettan fakkeenya isin fudhatuu qabdan namni isin ilaaluu qabdan namni isin hordofuu qabdan namni isin muuxannoo irraa fudhachuu qabdan nama hojii akka keessanii san hojjetu warroota fakkeenya isinii ta'an kana jechuun nama sanii irratti waan biraa nama sanii kooppii gochuu osoo hin taane akkamitti nama guddaa fakkeenya isinii ta'uu beeka. Nama bakka guddaa gahee bu'aa bahii hojii san keessa dabaree bakka guddaa gahee karaalee inni ittiin bakka san gahee karaalee inni rakkoo dhiquu keessa ittiin darbee akka muuxannootitti namoota san hordoftanii irraa muuxannoo fudhachuu qabdan. Kanaafuu hojii tokko gaafa eegaltan daddaftanii abdii hin murina. Abdii yoo murattan bakka yaaddan san gahuu hin dandeettanii. Abdii muruu wanni jedhamu jireenya keessan keessa hojii qofaayyuu miti jireenya keessan keessa jiraatu hin qabu jechuudha. Kana kan isinii galu diqqoo siqaa yoo deemtanii waan tokko umrii keessan irratti waan tokko murteessuuf hin muddamina. Waan tokko sirriitti duraa duubi isaa qaba ilaalaa irratti yaada sammuu keessanillee dhiphisuun hin danda'amu. Jireenya addunyaa kanaa gabaabduu dabalaa laaziim haga jiraannu san itti gammannee jiraatu qabna jechuudha. Namni kun na jaalata namni kun na jibbaa jettanii hin dhiphatina. Isin guddaan keessi keessan qulqulluu ta'uudha jechuudha. Ilma namaatiif hamtuu yaadina. Hammeenya garaa keessan keessatti hin uumina. Jireenya keessan bareechaa jiraadha namni amala keessanii faala amala keessanitti isinitti tole isin jaalata ka isinitti hin tolle isinirraa fagaata. Ka fagaatallee ari'uu hin deemna. Ka isinitti dhiyaatin jibbina ka jaalattan jechuudha. Namni tokko gaafa amala kee jibbee akka nama tokkootti yoo si jaalate waan ati hojjettu san yoo jibbee karaa ati irra jirtu kana yoo jibbee namni sun gaarii yoo ta'e si gorsa malee duuba keetii waan hamaa yookaan si hamachuu yookaan waan tokko tokko sirratti yaadu yoo si jaalata ta'e lakkii wanni kun sirraa hin tolu wanna kana wajja namni tokko ana nama jaaladhu tokko yoo wallaahi laazim nama jaaladhu tokko yoo injiru nama jaalatan tokko karaa badal argatanii saalfattanii wajjin hin saalfattan yoo danda'e nama sanitti hima. Yoo namni sun naa deebi'ee yoo nama sirra jaaladhu ta'e beeki yookaan dhimmi namaa nan galchuun dhimmi namaa keessa hin seenu nama jaaladhu tokko yoo ta'e garuu yoo hawaa namaa irratti arge hin gorsaa yoo namni sun dideetiin hin jedhe itti dhiisee ani irraa fagaadha jechuudha. Maaliif jireenya namaallee olii gadi ofuun hin barbaachisu. Gorsii itti himi yoo inni kanaa ol dide filannoon ka abbaati. Dirqamati nama saniif jireenya isaa waan hin jiraanneef jireenya kan kee jiraachuu qabda jechuudha. Hordoftoota abdii muratina hojiin kamuu abbaadhaaf kabaja waan kamuu hojjedha waan kamuu garaa keessan qulqulluu haa ta'u abdii muratina namni hojjeteef hin hojjetina ofii keessanii waan keessi keessan isinii eeyyamu waan keessi keessan itti gammachuu argatu hojjedha. Hojjechuu qofa osoo hin taane yoo keessi keessan waan gammadu hojjettan guyyarraa gammadaa hojjettan jechuudha. Maaliif jaalatanii filattanii waan jalqabdaniif yaada keessan bal'isaa yaada obsa qabaadha. Hadhaan tana hojii irra hojjedhe kana hoggaa meeqa hojjedhee jira yoo hojiin kun si deemaa hin jiraanne karaa ittiin hojjetu jijjiiruu qabda. Maaliif akka siif maal akkam hojjetaa turte karaan itti irra dhufte sun akkam karaa kee jijjiiruu haala ittiin hojjetu san jijjiiruu qabda. Yoo ta'ullee baate karaa kanneen fooyyessitee jireenya keessan ka darbe dhiiste jechuudha. Warri tanaan dura hojjettanii isin hin milkoofne ka darbe dhiistanii bakka amma jirtan kanarraa akka harawaatti nama haarawaa enerjii haarawaa taatanii jijjiiramuu dandeettanii jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa wanna nagaa haasa'ee keessatti yoo balleesse hin beeku dhiifama isin ja'a hundi keessan jabaadha dalagadha. Namni tokko nan jaalatu jettanii waan anan fakkeenyaaf namni tokko simboo amalli kee kun natti hin tolle nama fedhe nama natti dhiyaatu haa ta'u nama kiyya haa ta'u amalli kee kun natti hin tolle akkanan ta'in jedheetiin namni sun garan taanetti yoo na oofe maal godhuu qabame wani garan inni gorsuun garan taane yoo ta'e nama san dhaburra jedhee garan taanetti deemuu naa wayyamoo no nama sanaa dhabu ani karaa sirra deemuu qaba jedhee filachuu naa wayyu isin maal jettan an gara kiyyaa hillaalaa of beeka waan tokko waan dubbadhu tokko waan afaan kiyyaa bahu tokko ni beeka
wanti kun hamaa ta'uu fi hamaa ta'uu dhabuu isaa ni beeka. Namni kamuu yoo hojjetu wanni inni hamallee haa ta'u jedhee hojjetu jira. Wanni immootu lakkoonni kun hamaa jedhee irraa duubatti deebi'u irraa of qusatu jira jechuudha. Anaga tokko sirriitti of beeka dhibbarraa dhibbatti. Yaa wanti bada hamaa isin ammoo ananaasaa jiru kana keessa ilaalchi nama dhibbaa gargara. Waan nama dubbadhe kana nama akka meenyatti fudhatu jira. Nama mootu yaadni kun sirrii jedhee deeggarutu jira. Nama immoo walla itti fakkaatu dhabu jira. Akkasuma ilaalchi kiyyas ilaalcha nama saniitiin gargar ta'uu danda'a jechuudha. Lakki amma fakkeenyaaf nama tokko dhufee hojii kana dhiisii abadan kan hojjetu hin qabdu. Yuutuubii kana dhiisii hoonaan jedhe fakkeenyi xiqqoo isin haa fudhu. Maaliif hin dhiisu sababa inni akkas naan jedhee hin gaafadha. Sababa inni naan jedheen san jechuudha. Waan ani hojjedhu kana keessaa waan hamaa yookaan kanatti hin mul'anne kan namni biraa yoo nu daawwate argu yookaan itti dhagahamu jiraate fooyyessuuf ni yaala. Garuu hojii kana abadan nama sanii jedheen dhiisu namni sun yoo barbaade na dhiisuu danda'a jechuudha gabaabumatti. Maaliif anaaf hojiidha. Hojiin tokko waa hedduu keeti jechuudha. Namni tokko gaafa hojjetu hojii namni maaliif hojjeta jireenya fooyyeffachuuf bakka guddaa gahuuf sammuu ofii bilisoomsuuf anam hojii kana hojjedhu sammuun kiyya bilisoomee jira. Maaliif hojii dhabdummaa ta'ee natti hin dhagahamu jechuudha. Kanaaf namni kun dhufeetiin akka waan na jiraachisu akka waan sammuu kiyya bilisa baasuu danda'u hojii yuutuubii kan hojjetu na sonaan jedhe jalqaba irratti gaafii isa gaafadhu sababni waa'ee maaliif hin dhiisa. Sababa isaa akkanaan jedhe waan san sirriitti itti yaade amma warqeen jijjiirutti yaade wanni sun yoo nanaa sa'uu keessatti na jedhu keessatti yoo hammeenyoo jiraate waan san fooyyessuuf ni yaala. Malee lakkii jedhee hojii kana dhiisu jechuudha. Kanaafuu waan hojjettan keessatti isin hammeenya hin yaadina. Karaa irra deemtan san filadha. Fedhii keessan irratti hundaa'u waan tokko hojjedha. Fedhii keessan irratti hojjedha yoo isin jedhu fakkeenyaaf hojii tokko nama ilaaltanii yoo hojjettan hojiin keessan sun dhibbarraa dhibbatti bu'aa qabeessaa miti. Fakkeenya xiqqoo ishii isin yaa kaasu anamma mana kiyya keessatti anamma karoora wayiitiif mul'ata wayiitiif boru bakka wayii bakka ga'uu barbaadutu jira. Karoora kiyya keessatti karoora wayii qaba isin haa jedhu noormaalillee ni qaba. Karoora wayii qaba, mul'ata wayii qaba, fedha wayii qaba. Fedha san bira ga'uuf mul'ata kiyya san dhugeessuuf jabaadhee hojjechuu qaba malee asitti ebaluun fakkaadhu ebaluu kana godhate ani hin godhanne waan akkasiin itti dhagahamu. Maaliif waan sammuu kiyya yaadu wayiitu jira waan addaa icciitiin anaa fi sammuu kiyya bira jiru qofa jira jechuudha. Anamma gaafa hojii kana hojjedhu fakkeenyaaf ofirraa ka'ee yeroo baay'ee fakkeenya ofirratti fudhachuun dasna jedhanaatti tola. Maaliif osoo an jiru nama biraa itti harka baasuu hin barbaadu. Ofii kiyya fakkeenya ofii kiyya irra dhaabbadhee fudhachuu danda'a. Anamma gaafa dalagu dalagaa yuutuubii kana ta'ee kan biraa ta'ee waan fedhe haa ta'u. Amma dalagaa jira miti foonna dalaguu fa'ii qaba. Fakkeenyaaf isinuu hordoftoota keemee isinillee haa fudhadhu. Warri ala deemtan maaliif ala deemtan? Maatii keessan gargaaruuf jalqaba maatii keessan gargaaruuf mana waan qabaatiin mana ijaaruuf jireenya keessan fooyyeffatuuf miti. Anamma gaafa hojii kana eegalu wantoota jijjiiruu barbaaduu fi wantoota godhachuu barbaadu hedduutu jira. Hedduu san keessaa mootu kan sirriitti bakka kennuuftu jira jechuudha. Malee akka nama jedhisee erga fi hojii kana hojjedhu. Bakka yaada san waan sirriitti irratti xiyyeeffannoo namni tokko gaafa waan tokko dhabuu barbaadu dura maal godhaa alaama jechuudha. Egasii alaama san sirriitti eegee yoo irra dhufee faleela akkasiimi fakkeenyaaf qeerransa tokko fudhattan yookaan immoo bashurree fudhadha ishee salphaa. Maaliif kana isin hunduu argitan jedheeti yaada gizee jireenya diqqoo gizee maatii biratti guddattan isin diqqoo taatanii bashurreen takka yoo wantoota argite akkam taatime. Antuunni jalaa haa milixxu garuu bashurreen sun hin dhiifti abadan hin dhiiftu haga antuuta san baasutti yoo boolla seene malee yoo asin jalaa deemi suuti ribxee qacam goote qabdu jechuudha daniin boodan nyaatti. Kanaaf nyaatuuf dirqama maal gootire karaalee garaagaraatiin luuxxee laaltee egasii qabdi jechuudha baantuuta sana maaliif nyaatu waan qabduuf. Kanaafuu maaliif akkan isin jedhe beektani anamma waan nuyi jireenya kee keessaa jijjiirachuu yoon fedhaami wanta san waa hedduu jijjiirachuu fedha jireenya keessatti isinillee akkasuma waayizawee garuu mootu baay'ee san keessaa waan baay'ee jijjiiruu barbaadu san keessaa waan pooyintiin guddaa wayiitu jira. Pooyintii guddaa san bira gahuuf wanni na barbaachisu wanni asitti jijjiiruu qabu hedduu jira beekaa garuu mootu hedduu xixiqqoo san dhiisee guddaa san irratti xiyyeeffadha jechuudha. Isinii galaami amma mana kee keessatti ishee fakkeenyumaaf amma asii majaliisa hojjechuu barbaadu danda'a. Mana kana jijjiiruu barbaadu danda'a. Minxaafii garaagaraa jijjiiruu danda'a. Waan hundaa waan mana keessa jiru kan hunda isaatu baasee haaromsuu barbaada haa jedhu. Garuu kan meeshaalee kana dursuu waan wayiitu jira. Meeshaalee kana amma
osoo wanni didhiqqaan kunniin wanti baay'een kun jiru pointiin kiyya guddaan tokkollee osoo jiru namni ollaa kiyyaa immoo waa hunda galfate haa jennu. Majaliisa VIP galfate haa jennu. Meeshaalee mana keessa hunda galfate haa jennu. Minxaafii hunda galfate haa jennu. Waa hunda galfate haa jennu ollaa kiyyaa beekan garuu hin galfanne. Maaliif? Waan xiqqoo tanaaf miti kan hojjetaa jiru. Waan pointii guddaa wayiitu jiru. Kanaaf kun dhimma kiyyaa miti waan itti fakkaatu. Kaayyoo kiyya san bakkaan gahuu qaba jechuudha. Waan karoorfadhee mul'ata qabu san bakkaan gahuu qaba. Kanaaf maal jechuu barbaade akka ofii keessaniitti bulaa. Waan ofii keessanii jijjiiruuf yaaddan isintu beeka malee namni biraa isinii hin beeku. Namni suni fakkeenyaaf namni sun bar ofii isaati yaadeetii miti godhate yookaan ollaa ilaalee akka ollaa sannan tokko kooppii godhu jira meeshaa nama kooppii raayit. Osoo kooppii raayitiin akka yuutuubii kana nama qabee warra ollaalee waa godhatu qaba. Wallaahi kooppii raayit bakka namoota akkasitti kooppii godhatan san sammuu qaba jettanii yaaddan isin sammuu hin qaban. Namoonni hojii ati hojjettu fakkeenyaaf suuqa shiitaa osoo baratte namni duraan banatu hin barbaanne kasi beeku sun morka kan kee deemee baratuu danda'a. Maaliif kooppii godha jechuudha. Garuu bakka isaan gahu bar wallaalummaa guddaadha namoonni akkasii wallaalaatiin waan taate xiqqaattee guddattee sammuu keessan irratti hundaa hojjedha. Waan dursa kennuufi qabdu osoo jiru ollaan kee waan tokko godhateef waan san godhuuf hin deemin. Ati fi kan keetii ka keessa kee jiru baay'eedha. Baay'ee san keessaa ka dursa kennuufi qabdu baay'ee san keessaa ka sirriitti si barbaachisu yookaan dirqama sitti ta'uyyuu wal duraa duuba godhuu qabda jechuudha. Haadellam miti kana maal haaltee godhuu dhiisi. Gaafa kana maal haalteetiin ka godhatu eegaltu ta'e jireenyi kee bakka gabaaba yookaan immoo akkaataan ati jireenya kee adeemsifataa jirtu sun sirrii miti. Namni sun amma fakkeenyaaf qabaataa ta'uu danda'a. Namni sun ji'a 3-4 booda meeshaa mana sana isaa hunda isaa jijjiiree osoo baasee ati akkam goota ammallee deemtee sammuu keetiin deemaa waan hin jirreef ammallee santu sitti bareeda jechuudha. Keeka warqillee mana keetti sitti hin torbaayizawee namni akkanitti kooppii godhu kun jireenya ofii keessatti waan godhatu keessatti gammachuu hin qabu. Waan namni godhuuf qofa godha jechuudha. Kun immoo maal waaree kisaaraa fidaa deema malee bu'aa fidaa hin deemu. Kanaafuu maal jechaa jiraanii namoota akkasii tuquu hiyyaa miti. Namni hunduu akka fedha isaati akka sammuu isaatti isin miidhaa. Boruu keessaniif jireenya keessa isin jalaa balleessaa. Bakka yaaddan san gahuu hin dandeettanii. Hojii hojjetan keessatti bu'aa qabeessa ta'uu hin dandeettanii. Yoo akka namni ta'a jettan namni akka hedduu ta'a jechuudha. Akka hedduu san ta'uu dandeetta. Garuu ofii keetii keessa keetii waan keessa kee ta'e isin jedhu kan san ta'uu qabda malee waan namni ta'u hunda ta'uun gaarii miti. Sillee hin fayyadu bu'aallee hin qabu sammuun sun sirrii miti jechuudha. Yoo namni tokko sammuun isaa sirrii ta'uu baatee wanuma aree godhatillee bar isa wajjin osoo hin beekin akkas ta'e. Akkamitti akkas ta'an garuu naaf hin galu. Maal isin jechuu barbaade karoora yoo qabaattan karoora keessan san irratti hundaa hojjedhaa. Fuuldura keessan waan bareedaa sammuu keessan amansiisaa. Sammuun keessan amma yoo waan tokko kooppii godhuu barsiistan orijinaala ofiirratti hin argattan jechuudha. Kooppii fi orijinaalli tokko miti isin galee namni tokko waan tokko kooppii godhu gaafa barate aadaadhuma mana namaa seenuu waa hunda kooppii godha sammuun isaatu bakka wanni ta'a beetanii. Torbee tokko keessatti namni tokko mana nama sadii osoo dhaqe tokkoffaa deemsi sunuu suusiitti ta'a. Lammaffaa immoo bakka argisan hundattuu waan san godhuu yaada. Garuu bara waan inni dura godhetu jira. Deebi'ee waan biraallee argu waan san yaada jechuudha. Sammuun isaa bakka san baratee jira. Wanni tokko akkaataa minu sammuu keenyatti kennu sammuun keenya fudhataa deemes ni galee. Kanaafuu kooppii raayit. Orijinaalli sammuu san bira hin jiru. Kan akka ta'u kan goonu ufuma mataa keenyaa jechuudha. Kanaafuu waan tokko ofii keenya yaadne itti yaadne karoorfannee godhachuu qabna. Waan qabnu san itti gammaduu qabna. Hojii tokko gaafa hojjenne kutannoodhaaf murannoon hojjechuu qabna. Gaafa kutannoon qabaatti murachuu hin dandeettu. Murteessuu hin dandeettan. Kutannoof murannoo jechuun baay'ee waliin deemu. Yoo kutannoon qabaatti murannoo hin qabdu. Kanaafuu kutannoo qabaachuu, murannoo qabaachuu, kaayyoof hojjechuu, alaamaaf hojjechuu. Gaafa alaamtan alaama keessa san haga sirrii dhufutti gadi dhiisan waan tokko jechuudha. Kanaafuu ofii keessanii deema. Ofii keessanii karoora keessanii yaada keessanii fedha keessanii gaafa deemtan bu'aan isaallee namatti tola jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya hojii tokko keessatti abdiin muratina. Abdiin murachuun duratti dirqama keessan bahuun barbaachisaadha. Gaafa dirqama keessan baatanii akka bareedatti dirqama isaa keessan baatanii bu'aan isaallee firiin isaallee bareedaadha jechuudha. Isteebii immoo akkasumattuu mirgaaf dirqama keessan baatanii gaafa wanti sun ta'uu dhabe abdiin kutatina deebi'aa akka biraa yaalaa maaliif fayyaa qabda hin deemta hin galta sammuun kee nagaa wanta abdiin murattee si boochisu maaltu jira
Deddeebi'i waan san jijjiiri waan biraatirraa. Garuu mootu gaafa waan tokko feer isin jalaa godhe sababa inni feer isin jalaa godheef san beekuu irra gahuu qabdan. Akka ka dhufuutti isin jalaa deebi'eetti. Fakkeenyaaf amma nam tokko dogongora tokko gaafa hojjete eega dogongora san hojjetee bira dabareen booda dogongoruun isaa yoo galee fi bakka itti dogongore san argachuu qaba jechuudha. Maaliif isa fayyada kun? Boru waan jalqabu saniif akka deebi'ee hin dogongorre. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa haasawaa dheeressee haasawni akkana yoo haasawnillee hin dhufu. Namoonni abdii kutatan yoo jiraatan namoonni keessan nama gaafatan akka waan tokko asirraa hubattaniif hagana hunda taa'ee isinitti haasa'e malee yeroo illee sa'aatii akkana dheeratu kana isinitti haasa'uuf argadheeti miti. Kanaafuu abdiin muratina jabaadha karoora mataa keessanii fedhii mataa keessaniitiin deema. Akkasumallee ilma namaa tokko ni jaaladha namni tokko akkan ta'e isa yoo naa ta'uu dhabe jettanii sammuu keessanitti waan hin taane goona isin jalqaba jaalatamuuf iyyuu jechuudha jalqabuuf jaalachuu qabdan. Qashtiiti eenyuun jalaa duuta gaafa miidiyaa kanarratti immoo amma wanti haarawaa dhufe anillee du'a anillee akkana ta'e waan fedhaa ta'u jireenya keessatti wanni fedhaa ufiinuu duuti maa ufuuti jedhan miti maaliif jireenya ufuutuuf maali wanna ufajjeestu eenyurraa ufajjeestu eenyuun miiti jireenya jiru axxaadhaan jiraadhu qabaattee dhabde jechuudha wallahi jireenya ufii keetii gammachuudhaan ufii keetiif akka mana keetiitti ijoollee ta'us jiraattu jireenya haaftaamii caala dhugaa dubbachuuf haaftaamii gadi taa'u bara kana beektani haaftaamiin maqaa isaattu haaftaamii yookaan sooressa malee mana keessa yoo deebitanii ilaaltan yeroo hin qabu ijoollee hojii katabatu yeroo hin qabu kan mana dabarsu biyyarraa biyya deemuudha kana buusi kana baaseedha cinqii hedduu keessa jira jechuudha kanaafuu dirqama haaftaamii ta'uuf jireenya keetiif waan hojii waan amma jiraataa jirtu kun gahaa yoo ta'e akka waan kana hin dhabne kana caalaa fooyya'uuf jiraachuuf malee hojjedhu malee sooressa guddachi fageessee yaadin sababiin isaa boru gannee biraa deemna waan amma qabnutti yoo hin gammanne ka dhufu nu gammachiisu. Kanaafuu waan qabdutti gammadi haala jirtutti gammadi harkaluu qabaatu keetti gammadi fayyaa guutuu ta'uu keetti gammadi keessi kee qulqulluu ta'uu isaatti gammadi gaafa ati uf jaalatte namni biraa akka barbaade si jaalata ati hoo uf hin jaalanne namni biraa akkamii si jaalata jalqaba uf jaalatu jechuun maal jechuun uf hin gatin uf hin dagatin uf hin tuffatin bakka guddaa ofiif kenni yoo ati jiraatte waan hunduu fooyyaa yoo ati jiraatte waan hunduu jiraata yoo ati jiraatte jaalalli biraallee ka dhufuu danda'u. Gaafa ati ufgatte gaafa ati tuffatte eenyu si jaalatuuf deemte ati uf tuffatte ati gizee mara kabootti yoo ta'e ati ofitti amanamummaa yoo hin qabaanne ati yoo murannoo fi kutannoo hin qabaanne namni akkamiin si jaalata teetiifuu kun murannoo hin qabdu kutannoo hin qabdu kaayyoo hin qabdu karoora hin qabdu uf hin jaalattu uf hin qaqqabdu namni akkamiin si jaalata duuba maal godhuu qabda ofirratti hojjechuu qabda jechuudha maatii keetii irratti ofirratti yoo san jaalanni ofiisaatu jiraatu kasi jaalatuu baate mootu ati hin jibbin ati hamarratti yaadin malee nama ati keessi kee qulqulluu ta'ee fi nama san hin gafin malee ati yoo namni sun kana hunda keessa dabaree ofuma isaatii gara biraa deemu out jireenya kee keessa saniin booda zanaa jedhe jiraatu wallee laasi naa jaabdan ijoolleen akkana miidhamtee akkana ta'an tiiktooki kanarraa faashina gootanii nullee ufajjeesna nam tokko gaafa dongore dhugaadha waa hedduu jira jireenya keessa garuu mootu suutaan barataa deemtan wanni hunduu haa dhufu akkaataa dhufaatii isaatiin keessummeessaa malee of keessatti hin miidhina. Jireenya xiqqoo jiraatu tana maal ka ta'eef ufajjeesta. Yoo ufajjeeste eenyurraa eenyu dhabdu uf dhabda bar. Maaliif hin ufajjeessa? Wanni fedhe haa ta'u, wanni fedhe haa dhufu, wanni fedhe haa darbu. Ni dhufa wanni tokko ni darba. Boru guyyaa biraati. Osoo darbuu baatee kaleessa ce'ee as hin gahu. Bakka amma jiru kana boru yoo achi dabare bakka nama jiru kana boruu kiyyaa saniif seenaadha. Indaa maaliif guyyaa dhumaati maaliif ufajjeessa? Auzu billahi bishee xaarrajiin ofirraa ta'e badhaa warra akkasitanii tiiktookii kana hunda waliin geettan. Mootii duutiif rabbi haa dhiisu. Garuu warri eegasii as beektanii namni tokko fooloo guddifatu namni tokko maal ta'uuf wanna isin miidiyaa irra gadhiistan yooma isaan wal fudhata. Boruu keessan yaada jireenya keessan gabaabsuuf wanta abdii nama humurachiisu sammuu keessan keessa hin naqina. Yoo dhiqqaate ilmoon teessan boru waan isin amma asirra dubbattanii gadhiistan kana arguu dandeetti. Namni hunduu gaafa bultii godhachuu ilmaan rabbi yoo kenneef argachuun isaa hin hafu. Waan hin taane illee gadi dhiisina waan hin taane illee hin je'ina warra akkasitanii gadhiistan akka qoosaatitti gaarii miti irraa qusadha. Egaa hordoftoota kiyya haasaa isinitti dheeresse hordoftoota kiyya dhiifama guddaa isiniin jaa warri daqiiqaa kana hunda laaltanii ittiin xumurtan yoo jiraattan uffadhaa galatooma isin laaltanii laalta'uu baaltanii ani waan keessa kiyyatti natti dhagahame isiniin jedhe kanaaf jajjabaadhaa waan hojjettan keessatti abdii muratina. Akkana isin jaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee karraa kanumaan raawwateeti jira bilbila kiyya saayilentii godhee isinitti haasaa jira.
laal waasaappii bilbilli lakkoofsan qabu kan bilbilame har'aa kanumaan xumuriiti jira. Namni isinitti tole waan anaa keessa diqqoollee taatu kaka'umsi ni ta'a jedheeti yaada. Egaa viidiyoo biraatiin walitti dachaana. Hangeessitoonni keessan akkuma jirtan fayyaa keessa naa tura. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabaja. Laayikii, sheer gochuun akka hin dagatamne. Baay baay.